haadha manaa abbaa manaa isii yeroo baay'ee shakkitu takkatu turte. Shakkii keessayyuu dabartee hojjettuu mana isiirraa shakkuu jalqabde. Guyyaa tokko abbaan manaa koo hojjettuu kiyya wajjin hariiroo biraa waan qabuuf hojii isaa saaxiluun qaba jechuudhaan qormaata wahii qopheessite. Isheenis hojjettuu mana isiitiin guyyaa muraasaaf gara mana warra keessanii deemi jechuun ergitee turte. Abbaan manaa isiis akkuma amala isaatti kara hojii koon deema jechuun dhungatee biraa lixe. Haati manaas hojjettuu mana isiirraa waan shakkiteef dhokattee kutaa hojjettuun ciistu dhaqxee uffata baafachuun ifaa dhaamsitee ciiste. Yeroo kana namni wahii balbala banuun ol seenee homaa osoo hin dubbatin qunnamtii saalaa wajjin gochuuf gammadaa itti utaale. Yeroo inni hammatu isiinis abbaa manaa isii sehuudhaan gosh bagansi saaxile edaanuu ati halkan guutuu ishee faana turta. Anarra isiif yeroo kennite jechuun aartee yeroo ifaa ibsitu namichi isii hammate wardiyyaa mana isaaniiti. Wardiyyichis rifannootaan dhiifama giiftii koo an isinin seenee hojjettuu manaan se'e jechuun itti warwaate. Haati manaas rifannootarraa kan ka'e yeroodhaaf uf wallaaluun sammuun ishee miidhamtee jirti. Kabajamtoota fi jaallatamtoota koo shakkiin jireenya keessatti dogoggora keessa nama galchuudhaan miirota nama seenessan keessaa isa hangafaati. Meeqatu shakkiif hiriyyaa dhabe? Meeqatu shakkiif fira diinonfate? Shakkii baay'essuun jireenya keessatti tasgabbaa'ina waan nama dhoorguuf gar malee shakkuun hin barbaachisu. Kanaaf jecha ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam da'a maa yuriibuka warji' ilaa maa laa yuriibuka jechuun nuuf dhaaman. Hiikni isaas waan si shakkisiise irraa gara waan si hin shakkisiifnetti deebi'i jechuudha. Kanaafuu wal shakkuurra wal amanuu aadaa haa godhannuun dhaamsa kiyyaa seenaa barnoota biraan hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.